Akkam jirtu hordoftoonni barumsa afaan Oromoo qubee jenereeshin nageenya badhaadhaa. Mata dureen har'a isiniif qabannee dhufne hiika jechootaa afaan Oromoo Oromiyaa bakka garaagaraatti dubbataman akkamitti akka isaan hiikaman kan waliin ilaallu ta'a. Kanaaf egaa xumura sagantaa keenyatti nu waliin turan affeerraa keenya. Afaan Oromoo jechoota hedduu qaba. Oromiyaan ammoo bal'oo waan taateef bakka adda addaatti looga adda addaatu jiraata jechuudha. Kanaafuu jechoonni kun walirraa fageenya haasichaa irraa kan ka'e looga adda addaa yeroo qabaatan namoonni afaan tokko dubbatan wal hubachuudhaaf ni rakkatu jechuudha. Kanaaf jechoota bakka adda addaatti dubbataman kana hiikni isaanii maal akka ta'e ibsuun barbaachisaa waan ta'eef asitti fakkeenya fudhannee jechoota tokko tokko kanneen godina adda addaatti dubbataman godina birootti maal jedhamanii akka hiikaman waliin kan ilaallu ta'a. Kanaaf haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Jechoota godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti dubbataman fakkeenyaan waliin ilaallaa. Isaanis egaa jechoota Oromiyaa kibba lixaa keessaa godina Booranaa fi Gujiitti dubbataman hiika isaanii waliin mee haa ilaallu. Fakkeenyaaf buuyyoo jechuun marga jechuudha. Callaa jechuun qofaa jechuudha yookaan qofa jechuudha. Fulaa bakka jechuudha. Jechoonni kun egaa Booranattii fi Gujiitti kan beekamanidha. Dhibii kan biraa jechuudha. Kan biraa yookaan kan biroo jechuudha. Halquuqaa jechuun boloqqee jechuudha. Danqaraa, daasaa yookaan bosona. Tamtoommoo jechuun aboottee jechuudha. Gujii yookaan Booranatti tamtoommoo kan jedhamu aboottee jechuudha. Leetoo jechuun jireenya jechuudha. Hosee jechuun gaarii, baroo, mishaa, dansa, bareeda jechuudha. Jechi kun egaa hosee jedhama. Gujii fi Booranatti. Fichaa jechuun ooyiruu jechuudha. Lafa qonnaa jechuudhaan biratti shawaa jechuudha. Lansaa jechuun hiriyaa. Shiiloo jechuunis hiriyaadhuma jechuudha. Hodhicha jechuun baay'ee jechuudha. Hodhicha baay'ee. Kolbaa jechuun uummata jechuudha. Kittaanuu yookaan gadoomsuu jechuun dhaqna qabuu jechuudha. Egaa jechoota kana naannoo Booranaa fi Gujii yoo deemtan hiikni isaanii maal jechuudha jettanii akka hin rakkanneef isaan kun keessaa godina Wallaggaa, Iluu Abbaa Boor, Shawaa, Jimmatti kan dubbataman waliin ilaalla. Mooccee jechuun horii gaanfa hin baafanne jechuudha. Diniinnaa jechuun akeekkachiisa jechuudha. Kalaabsuu jechuun bal'aa jechuudha. Ija tokko kan hin qabne bal'aa jedhama jechuudha. Diirama jechuun sila yookiin dura jechuudha. Towuu jechuun waraabuu jechuudha. Waraabuu. Daphoo jechuun gogaa jechuudha. Limixiin baay'ee gurraacha. Baay'ee gurraacha jechuudha. Tuushaa jechuun sobduu jechuudha. Tuushaa, sobduu. Jechoonni kun egaa jechoota Wallaggaa, Iluu Abbaa Boor, Shawaa fi Jimmatti beekamanidha. Balloo jechuun kibxata jechuudha. Seena'uun gadduudha.
qajeeloon wiixata jedhama bakka tokko tokkotti. Qarsaa jechuun qibxata. Irbuu jechuun waadaa jechuudha. Dallabaa jechuun jallataa. Qeensuun qicuu yookaan qocuu. Gachanchaluun rincicuudha. Bacarraquun ammoo boonuu jechuudha. Jechoota Oromiyaa bahaa keessaa godina Arsii, Baalee fi Harargeetti dubbatan immoo hiika isaanii mee waliin haa ilaallu. Qaabachuu jechuun yaadachuu jechaadha. Xoroshoon maxinoo jechuudha. Haxumaan boojjitoo. Heda barbaada yookaan fedha jechuudha. Soquu jechi jedhamu godinoota kana keessatti barbaaduu jechuudha hiikni isaa. Awwala jechuun dura. Ajala jechuun guyyaa du'aa jechuudha. Adareen boqqoolloodha. Adaree jedhama godinoota kanatti, boqqoolloo jedhama godina biraa keessatti jechuudha. Shurruu yookaan bashoo jechuun adurreedha. Xaqanaa jechuun gamna yookaan abshaala jechuudha. Darmaan waraabessa. Dhimee qacalee jechuudha. Xaqoo re'ee jechuudha. Waroo jechuun weessoo yookaan meeshaa aannan itti raafamu waroo jedhama. Egaa jechoonni asitti fudhannee fakkeenya ilaallee jechoota muraasa. Kanneen biroo barbaaddanii dubbisuu dandeessu. Hiika jechoota godinoota garaa garaatti dubbataman beekuun yeroo godinaa gara godinaa deeman hiika isaanii wallaaluudhaan hin rakkatu jechuudha. Namni hiika jechoota godinoota adda addaatti dubbatamanii jechoota muraasadha kan garaagarummaa uumanii jechuudha. Garaagarummaa loogaa jechoota muraasa kan jiru isaan beekuun barbaachisaadha. Egaa barumsa keenya har'aa asuma irratti goolabna. Hagaa barumsa birootiin mata duree biraatiin yeroo biraa wal arginutti nagaatti.